أقول سبب نقول توجه أصلا نقول أباكي يتيلا أباكي لا رافض أباكي يا بتي جتك كانوا لالو بابا والله نجي سيرت أرسل نجي سيرت إنجيل ما دو بيتو مرة يا أوكي قال توما لا لا تاكوتا يا تاكوتا تكا بدا والله أعوذ بالله من الشيطان بليز ما نو نتو سيسينا أوبسا أوكي أبو يا سيلينا أوبسا أوبسا إفهمنا أبو داتي تكما سرايا أنا مو جار سخنا يد بوت من بوت تكما no bus mere shek wala obsa kabada please manni ki yada abu yaya tokuma media ke tarkate hodallo abo king gibi mute kabadu king okay abu yaya tawaiman ofigi ya fawati man wangal chap ati rabbi gadi jirta bo rabbi wal jirta kunga fuma yung qabu male male akamiti kunga biga fatamu qabu yumiti rabbi wonni raha sawu qabu wonni addunyanu raha sawu qabu dukana male wa rabbi ra namni gara galaji namni bar amu wala be yomame isin nama gudda amni diara jede qabu ila wonni raha sawu mu qabu yu aboshe ila takuma kingi tumura kingi tumura tanjira waltate barke samiti anan walin tumura tayra bar raba tokko bari jollen kun diina bar mucaan kingi jedhu kunifi ramzan kun nama tarkam fi qabataman video waraba wal irratti fudhatu jara yu wal irane gaayra bar jara yu e gaayra karramnin fudhanne jechuudha isa kanaafi abu yaya keenya baay'ee tokkuma carraa gutaa kala hamaan dubbadula tokkuma carraa gutaa kenname okay ko isaan tumure isaan abuwanu gaafi ko tanfufa jechuudha sini walin isaani kan isaan jedhan nageenya waan ta'eefi anem ko galato ma wal fada ane garu wonni andubbadde wadu fawad isna softan kana ala dubbatu jira garu wonni de mama jiru wonni karte amma addunya kana de mama jiru wan sarfiti wan ega sani mo qalbi na ma cabsu wan kana ke sarrabi sodata akkana mo guddatani yabi de mama jiru kuli na dage fatu to kuma yabi dage fadda be yabinni amma de mama jiru kuni jabinna rabbin nama kenne namni marti anjaba ofin jedhu o gadi takka taybeka jabinna rabbi gadi takka taybeka kanaf wan hojjetan kana keessa rabbi sodada hasoftan dalaga jirtan kana keessatti rabbi sodada dalaga kun dalaga rabbi wali isin busu dalaga itille salbatan dalaga dunya rattu itti salbatan akhiratti miti dunia mattu namni ittin tikkaatu waan taheef dalaga kana keessatti waan dhooftan kana keessatti waan oofaa jirtan kana keessatti rabbiin sodaadha waan kana yoo dandame tinin jedhe kara nagayaatti deema nageenya isin baasa ta'e nageenyatu isin baasa jabeenni isin hin baasu jabeenni karabbiiti kuwaan karabbiiti dandeettiin karabbiiti ulfinni karabbiiti namni kamuu gootummaa dilas barana yaddesu ani dalaga dalaga yalle di membeku takka dalaga yarasa so embeku sabeku nabeka dirre be guya danas jijjematu man ture dilas mara nama dagu simbarbadu wanati dufe ajjisu daddabu don daddabu ga ofjeju faydan gawdu kana murtesera chu barbadet garumo ummata afna genyana nawa okay galato mi kayon kanke alina genya keti bakuma tokko teesiti kana ajaja jirtu tarkambi yo karra kole full draft ragaanu ga koppiida kana tijettu me ramza tun darbin kinga man namni sin qabdani jirtanu me ramza miltuna godi wanni redarbe nama qabdani ofirka qabdan qabdu kinga made arsi qabdani ofirka qabdan qabdu jolen qabamane sene jirane garo jolen baane sene jirane fakkanyaaf kagama sene jolete tikka qabane nagadi sifin gadisa kajiranes kagadi famano jirane garo mo rabayina nduga dubbachu jolen kanya gadisanera duga sinjara amma mar janna na miskin kajiran jiru amma tokko taus jira ka qabam injire ka qabame sana yom gal lakiftu yo jarri kun gal lakisan gal lakiftu mo mal gotu asirratti gaa isaanillee qabatakka lama olanisa dolane waan takka ma fidata dirani nuti amma shakkirraa qabna yoo san humna qabaatanii kan as fidan tokko yoo ta'e nuyi lolli keenyatti mafufa garuummoo miskina darbuun barbaada lakkiftanu yoo san lakkisanii lakkifna rakkoo tokko hin qabu garuu isaan walumaa galatti yoo waan kana dhaabanii lakki nuti amma boodan wallooti hin buunu
fedharraan qabnu irraa dhaabbanne akka ganda kutaa kudhanii arrabsasa yoo keessaaf qulqulleessan araarri tokko nu barbaachisu nu hin dhiifna jechuudha. Miskiina tokko hin barbaannu. Galatoomii mi'uusinaa godhadhu gara hoogganaa waraana taanaaf ka ofirkaa qabuttan darbaa. Mee obbo Ramzaa isinis yeroo dhiyoo as Dimtsi Gorillaa waliin hariiroo qabdu moo humna waraanaa addaa jaartan? Okay, Dimtsi Gorillaa keessaa nama tokko inni akkasumatti Dimtsi Gorillaa yeroo dhiyootti makameera tokkummaa uumnee anis Dimtsi Gorillaadha gabaabumatti. Okay, egaa Dimtsi Gorillaa taatan isinillee qaama tarkaanfii fudhataa jiru keessaa tokko waan taataniif rakkoolee isin gidduutti uumamaa jiru kana fuulduraaf karaa nagaan xumuruu filattu moo waraanni itti fufuu jettu sin? Yaa inni kun amma akkami beektaa Ramzaan akka Ramzaatitti waan kanatti kana seensisee xiiqiidha xiiqiin dammarramee oofti jedha Oromooni xiiqiitti na seensisee gaafa waan kanatti seentu immoo inni miidhamu isatti aartee miti inni ati tumtu isatti aartee miti haa xiqqaatu haa guddatu haa baay'atu haa xinnaatu miskiinuma qabda isaanis miskiinuma qabda anis miskiin ijoolleen keenyas miskiinuma qaban kanaafuu ani akka Ramzaatitti isa kaan nan galchuu inni kun akka fedhe dubbachuu danda'a akka Ramzaatitti an miskiina dararuun kun yoo dhaabate natti tola gabaabumatti jechuudha nama kaawwan waa yaadun beeku garuu akka Ramzaatitti gaaddii hanga ammaatti namni jajjabni silaa miidiyaa kanarratti anfeemesiidha an ajajaa waraanaa ufiin jedhe fokkoru waan tokko miidhamutti hin jiru kan miidhamaa jiru miskiina kan shahaadaa qabatu miskiina kanaafuyyuu miskiina dararuun yoo dhaabbate natti tola yoo dhaabbanne immoo ittuma fufna maal goona ree macaawacha kaartaan kenne miskiina waan ta'eef kanuma wanta jechuu barbaadu. Fedhiin keessa maalidha fuulduraaf itti fufu jettu moo karaa nagaan filannaa karaa nagaadhaan xumuranna jettu gabaabumatti. Ani gama isaaniiti miskiina dararuu yoo dhaabbate wanta nu miskiina dararuuf hin jiru abbaan fedhellee miskiina dararuuf wannu fedhii tokko hin qabu fedhii. Nama qabdanii viidiyoo waraabaa turtantu jira sin nama sana ofuma harkaa qabdu moo gallakiftaniitu? Qabna harkumaa qabna. Nama sana yeroo kam gallakkisuuf deemtan? Isaan harkas nama jira waan ta'eef isaan akka dubbatanitti namoota qabne jedhanii harkaa qaban isaan isin beekanii nus immoo ragaadhaan qabnaa gaafa namoota keenya isaan gaffuran nus namatti hin hajamnu. Inni kun miskiina waan ta'eef sunis miskiina waan ta'eef gaafa isaan gaffuran gaduma furra waan tokko kuni nama dhibu. Kanaaf yeroo jarri nagaa filatan nus nagaa filannaa jechuu keeti yoo jarri gallakkisan gallakkifnaa jechuudha. Yeroo jarri nagaa filatan nus. Yaa isaan amma kun maal ni beekta gaafa isaan nagaa filatan wanti nu badii filannuuf hin jiru ilma namaati ilma namaa badii kennaan kan miidhamu miskiina waan ta'eef nageenyi bu'u kun miskiinaaf boqonnaa ta'a dhaggeeffadhu. Isa dalagatuuf boqonnaa ta'a waan ta'eef nageenya yoo isaan filatan waan nageenya jibbuuf hin qabu kan nageenya jibbu shayxaana. Okay, egaa akkas ta'e qaama nama qabdanii jirtan kana waliin akkuma nama tokkootti jiraattu moo hiitanii yookaan tarkaanfii irratti fudhataa of bira tursiiftu? Dhugaa dubbachuu fi tokkummaa nuti atis miidiyaa kanatti agartaa har'as argiteertaa intarvii godhaa yeroo tokko yookiin ijoolleen aaranii kabaluun mala malee takkaan akka isaanittis meeshaa waraanaa ittiin qabne nyaata malee hin bulchinu nyaata ni nyaachifne laayivii irraa argiteerta inni dhoobannaan bishaan ni obaafna waan tokko miskiina hanga ammaa qabnetti jechuudha miskiinni kanatu miidhame yoo jiraate ragaadhaan na haadhiyeessan tokko isaatuun garafne nu laayivii irratti akka isaan garafanii meeshaa waraanaa itti qabanii ani kana jedhi ati kana jedhi annu kakkanaati walloon kakkanaati jedhi jechisiisaniin jechuudha wama isaan karaa baasan irra jechisiifne malee takkaa waan haaraa uumne asirratti hin finne waan si ajaa'iburraa jechuudha. Takkaa nuti miskiina dararrees hangas miinas hin beeknu garuu qabu ni qaba. Ofii keessanii yoo qabamtanu qaamni faallaa keessanii yoo isin qabee isin irratti tarkaanfii fudhate qaamni isiniif dubbatu yookaan isin barbaadu jira jettanii yaaddu yookaan bakki jireenya keessanii eegamaadha qaamni isin eeguu sikuriitiis ta'e bakkoonni isin jirtan bakkoota eegamaadha moo yoo fi butamtanoo maal dubbattu oolaayibii isin fidan isin butanii? Waan kana duraan obsaan ture marraa calqabaa san akkuma amma fincilaan as keessa jiru kun saahiba tokko turree
nama waraana tokko turedha dhugaa dubbachuudhaaf namoota walloo tuqanirraa nama walloo irra goree nama walloo arrabsurraa nama tokkodha yoon sobde naanaa jedhan ijoolleen as keessa jiran garuu jechuudhaan gama nageenya kiyyaatti yoo deebi'e bakka mijataan jira miidiyaa kanarratti hanga lubbuun koo jiru yookiin hanga mootummaan biyya kanaa dhufee gurra kiyya qabee asiin fuudhutti isa albaatii asirraa minaamin kirbiita lokkostuuf bakkeen qabus wanni an sodaadhus hin jiru haala mijataa fi waraana gahaa qabaa of eeggannoo gahaa qaba. Nageenya biyyattiin isin buchisiisan yoo jiraatanu sodaa akkanaaf haan qabdanu. Murteeffadheen itti seena waan ta'eef mootummaan biyyattii yoo ana qabe isaan isin qaba waan ta'eef mootummaan biyyattii ana addatti raamsa waan godhu qabu walumaan waan godhe nu godha waan ta'eef nageenya biyyattii ofii kabachiisuuf sun dhufnaan hin qophaa'aadha murtee fedhe yoo narra fudhatan. Rakkoolee isin mudachuu deemuu fi qophii qabduu jechuudha. Hanga wareegama lubbuutti yoo wanti kun hin dhaabanne ani qophiidha. Hanga wareegama lubbuutti yoo hin dhaabanne miskiinni bichaan hin dararamu. Hayyee nagaan waan hunda dursuuf miidiyaan keenya illee gara nagaatti si waama. Maammee Yewwalloo Lij baga nagaan dhufte hin xumurra gara goolabuutti deemna. Xumurarra waan jennu qabna waan ta'eef hundi jaraa dubbataniiru namni hin dubbanne hin jiru. Yaada dabarfattaniitu waan ta'eef nagaa isinii filanna. Asuma irratti immoo gareelee wal mormaa jirtan akkanatti nagaan taa'uun keessan baay'ee na gammachiise Kingaa Ahmad dabalatee Ramzaa dabalatee jechuudha baay'ee natti toltaniitu akkanatti seeraa yoo dubbatan anillee gara gabaasa koo innaan asii bahe viidiyoo hojjechuutti darba waan ani sirra funaannadhe kanaaf akkasitti wala hubannu hin jedha. Maammeetti fufiime ati waraana moo uummata moo maalidha maamme? Ani waraanallee dhaamii beektaani uummata ani hanga akka nama tokkotti ani ajandaa kana keessa harkaan qabu walaakin ani mucaan amma kalee qabame suni mucaa deera kiyyaa isii galee yeroo mucaa laabii kanarratti argu mucaan reefu yaman irraa dhufe indoom kamis kana gubbaan isheen karaa farshaa kana qabanii ana akkasittan ajandaa kana keessa isheen malee maaliifin namni anama mucaan keenya kun qabame jecha ani wanti na rifachiisu tokko hin jiru harkatu harka jeebisa gamteefu wanti na sodaachisu hin jiru jecha kanaaf nama waraana kanatti makame jecha amma waraana Kingifaa kanatti malee ani amma ammatti waraana kana keessa harkaan qabsu galee waan akkasiitan jaabettan. Kabajamtoota hordoftoota keenya gareelee wal waraansaaf walitti gaarrifannaa humna waraanaa ijaaranii Oromiyaa keessaa kutaan lama walitti bobba'aa jiran gaaffiif deebii